بريدو سيبيدو أنا مغناطة سيتا أقام سجل سوق فامتي أنكم فتا سيبيدو سجل أنا ابنه سجل دي ما جراي شو بدي سكين ما نمون خجو وما في تو فيروسا في إسي دبيسا إدو تاي الدنجرة باسي أنغا إسان أكملية تانيتي خاوفيس إسا ورجو باية تجرا أما إرغنا بيرو دفتي وانتي سان نقومتنا بيرجيرتيمو ربنا من أجل كنا بوسه أني يجو دبينا ندفع إنساني دبي هم تورا هاريدان وان برولي أكايم فيسين سين نسين جتو بربادتي واني مالي خطو وان واني سيخان نغا سر ركنا متي أما إيسا سيفين كنا إن شاء الله أسمع جرا ولي جرا أيه أما قد ولالته نجي أنقل جندل على تيت برو لا وجدت هنا وجدنا أكو أرجمه وقراني أما هذا نص دقوق أبدال مالي في تقوى بلزي تقوس قولين بلزوني بركون بديدات تنجمع هنك أما خيسابو دردبني هنك نوافيات اللي ولدت دفني نوفي خبر ولين هنك أما سقفا من موت هدو خولان تندي في نبر بعد في هدو جرا جتون ركوب دبي تنافدي الركودا وبسان كيسة دبر مالي خجتة سينجوس خوايد غرغرا سينجو خسيت دياتي وان كان جونس هدو جرا تاني دومتي نوكا سانلوغا أما إذا سرقوا برقوا أمور رقوا سوتما جن تصدق بلا واهون تو أنجران ولو بتشيسا وديوان رجاري نتي بكاته إن شاء الله خير ربي أقول جنة أتيس تصدق وده كبدا مالي في نوس ربي ولين في ديجرا همين بروتي ولديزو إندن دينو إدمانو لغا سوالين بيخين حلال راس واهون تاس ولين جنة جرا سنة كسيتو بان قالوا قال أنا خربي تيام توس ربي نراهم ده أنسب كفا متي أرا شمسوا تقول لي خا مفكر جديد جرا ما شمسوا خصوص كتا على فيا بليس والله ما لي يوم تشيزو ما ألوني قا خوالين كم خنا في تكاي تنا خيسا بردي هاسوا لا تنس كفنا كميزة بريدة خنا بريدو سيبيدو خنا مغناطة سيتا أقام سجل سوق فامتي أنكم فتا سيبيدو سجل أنا ابنه سجل دي ما جراي شو بدي سكين تلو ربنا رحمه تو بناس خلونا خلنا تيجي خلاص نتيجة خلاص أنت كودي كنا فكادة أيه أنت كودي كنا فكادة أما لما بتجرا تراوري للكان كابو نيجي أتلي إتدانا أما ما قلت ترى كونغ أما مالي في nama tu kau nama aku tu budos nama boda. Sarakong ka buti data buang kap da walin kap dan selaku. أنا خنا في الله لكون وي بالله ليك كنا ذكراوي أما كنا ذكراوي yaai hin barbaachiftuu jechuudha. Kana irraan fadhu duun anis kanallee godheetiin jira. Inshaallah daawwattootaaf hordoftoota keenya egaa wanni silaa taa'aa jirtu hedduudha. Isin hunduuni beeytanii jechuudha. Isinni rabbiitiin. Garuu hunduma rabbii nu laaffisee warra keessaa bahuu danda'u dhaloota illee rabbi haa qajeelchu. Amma anaannatu hin barbaachisu natti fakkaate. Wanni jiru inni guddaan fayyaa ta'eetiin bilisa taate bahuudha. Alhamdulillah. Isatti aanu immoo qaamonni rakkoo qabanii fi yaadota akkasii inumaaf akkas dalagee akkana isaatu bultii ijoollee tanaa waliin laaqee akkana juusanii tarii hammeenyi guddatti hin deemne. Hammeenyi guddatti deeme nuti firraa ittisuudhaaf yeroo hunda qophiidha jechuudha. Maaliif jennaani cubbuu namarra kaa'uun barbaachisaa miti jechuu barbaadeeti. Kasanirraa hafe immoo qaamota akkas godhatu kabeeyitoo jiraatillee qaamaan nutuu bira dhanyee akkaataa itti goonillee gaafachuu dandeenya. Kanaaf. Anuu ijaansiin garsiisa. Gizeen isaa agarsiise booda sanii dhiisii tumura goonaa beekaa. Osoo rabshaan hin taane isaan isa goon karaa salphaatiin dhaqoo rakkoon qabu. Yaa'illee rakkas yaa'illee faayidaa hin qabdu. Namni yaa'ee godhaa oolus namni dubbii namaan dhageenyas addunyaarra jiraachuu hin danda'u. Lamaan kun lubbuun isaa addunyaarra jiraachuu hin dandeessu. Saniifuu nageenyummaa waa hunda caalaa. San ammishi san uummata isaan siin garsiisa. Akkasitti khalaas ni deeyna. Akkasitti adda baafatta waan san hundaa. Inshaallah khayri rabbi. Sanii egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya asuma maqaa keetillee barsiisa kan maqaa keetillee maqaan kiyyalleen jaalataa naan jaani. Jaalataa. Jaalataa naajii naan jaani. Jaalataa naajii.
tis maqaa kee of barsiismee salaa beekaa hordoftoota yaa'u girgirii nurra buute tanaatu waa takka illee nama salaamtaa gaafadhu maqaa keetis of barsiisne. Akkamiin dhaggeeffattoota hordoftoota dhumaaf miidiyaa nutis gawaa hundaa gartee nageenya illee isin gaafannee jalqabarraa haga ammaatti saniifuu nuti waan keessa buuneef waan harkaan qabdu tanaatu waan jajjabduudha kana waa hunda nu irraanfachiise asumaanuu nageessine dhaammachuu barbaanna. Rakkoo keessa buunes akka itti keessa buune sanitti rabbiin nuuf laaffisee akka jalqabatti keessa buune sanitti dubbii laaftuu miti asiin nu ga'ee rabbiif nuuf laaffisee karaa xumuraarra geenyee jirra jara kuna wal dhabees waliif finnee waliif fayyifnee hanga haakima geessinee waa hunda xumurree jarallee kuna soxoota hadiyyaa adda addaa waliif fidanii kana wal gammachiisaa jiranii asumaanuu isinillee baga gammachiisanii dubbiin irraa dhumtee waa hundaaf rabbiif galannee haa ga'u isiniin janna dhaggeeffattootaa fi hordoftoota dhumaaf miidiyaa kaan kiyyachumaanuu maadii amanaan jaanii dalataa haramaayaatii anillee akkasitti wayboota gaarii nuufaa ta'uun isiniin jaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota dhumaaf jabaadha inshaallah rabbi haa akkasii alhamdulillah anis waan kana wanni godhee fi tole akka malatti walitti dhufnees haala uumame kanarraa dogoggora ta'uu waan agarree fi bulees fi irraan tanamee gammachuunis jiraachuu qabdi kajuu hanga dandeenyutti waa godhuudha. Inshallah wal gammachiisuudha karaas gammachuumaaf hin godhe kasanirraa hafe immoo gammachuun tija guddoon inni nagaa ta'uudha bilisa nagaa ta'u kannaan san booda waannaan dura keessaan nagaa ta'u keessaan waliif dhiifama waliif godhuudha. Gammannee jira gammannee muwaaf keessirraa alhamdulillah isirraa gammannee si jaalannaa si kabajnaa hamtuu rabbi nurraa qabuu toltu malee nuti warra hamtuu dalaguu miti warra toltu dalaguu saniifuu rabbiin nu haa gammachiisu akka fedhii teenyaa nu tin inshaallah akkasiiti anaaf munaaf kiyya ganaa obboleeyyanii hamtuu rabbi nurraa qabuu kun as geenye jajjabaadhaadhaa kuno jajjabaadhaadhaa munaaf kiyya jajjabaadhaadhaa as geenye jajjabaadhaa inshaallah kuno akkasii alhamdulillah daawwattoota hordoftoota keenya egaa haalli irra jirru kana obboleessa kiyyaas akkaataatti walitti buune silaa kaan quba qabdu inshaallah san hundarraa rabbi bilisa nu godhe har'a gammachuu faafataa jennee waliin tattaa'utu jirra inshaallah isa fuula keenya durallee gammachuma walitti nu haadhaabu jenna yaa'iin hiraar wanti garagaraa kun hedduu hin barbaachisu maaliif jennaan tana keessa wal balleessuufaatu dhufaa ani hangaan kafana kiyya kanaa shakkee kanat dhufee biddaan birata buruudhaaf hangaan dadhabee takkattiin deeme kanuma hundaa rabbii nurraa oolchu wanti tahaa jirtu subaanuma akkanaa tana hubannoo dhabaan namni ala fageenyarra taa'ee yookaan teessuma haala lafaatiin walitti dhiyeenyallee yoo qabaanne taa'ee osoo sin hubanne waa siin jechuu waan akkanaa kanaatu nama kana waliin balleessa jechuudha. Akka waliin wanni kanaan hin balleessinillee barnoota har'aan tana kan harkanne ani mucaan kun yeroo inni haasawu akkasiitii fi waan hin taane bilbilaan naan jiru akka birootiin fudhee jira. Akka biroo fudhachuu sanii ana qofa osoo hin taane egaa sheexanaanis deeggaramee ta'uu danda'a. Hanga namni khayrii dalaguun sharriidha namattaati bara kana wanti nan balleesse maali waan kananaan jechuu dandeef hanga juuttiin ga'e inshallah hundumaa rabbi wajjii kun warraan tanaan dhaloota waliin tattaa'u jirra kanaaf alhamdulillah jaagaraa guutuullee isinillee baay'ee nu godhaa bakka alhamdulillah kun as geenye jiraadhaan isinin jaa hati nu qabaattan isina ani imma yeroo gammade waan hin juufaan dhiisu sanduuqumaa nulillee akkuma kayti gammanne munaaf kiyya wallahi jajjabaadhaadha nuti gana addan baanuu tokko saniifuu nuti saba tokkoosi dhiiga tokkoosi yoo isa burannaatu dhiigaa akkasi beekuu qabna ta akkasiiti amma walumaa galattu alhamdulillahi har'a gammachuu qabnu taateewwan ta'erraa amma waasi gaafachuun fedhe atimma akka alaa haasawanii fi yeroo na bira dhuftee fi haala jiru yeroo hubattu wanti kun hangam takka maal hubatte fakkeenyaaf alarraa hammeenya kija ka'oo teessu hedduu dhageessee amma erga nu bira dhufte feenuu dogoggoraa walitti haa dhufnu dogoggora rabbii oolcheetis jira jechuudha alhamdulillah nu dhaloota obboleewwan hubannoo akka malee namuu faamii garagaraa qabaachuudhaan akka mala waliin jenne akka malattis waliin buune aariidhaan walitti dhufne malee amma fakkeenyaaf
erga walitti dhufne akka alaa ja'amu sanii fi eenyumaaf keessa jiru kanarraa wanti hubatte hoomee maaltu jira. Wallaahi sila akka munaaf akka isaatiin garuu akka namaas laa taate wanti rakkoo dubbiin rakkoo nurra dhufa garuu inni nama nagayaati alhamdulillahi rabbiin nama nagayaa harka na buuse ani jechuu dubbiin an dhufeen sanii dubbii hamtuudha saniifuu ani bakka gizeen dhufe sanitti innilleen ibidda harkaa qaba ibidda saniinillee bakka bikkana reebeetti ani oromoodha dhiiga tokko sintuquu wanni akkanaatun bikkarraa finnettuma deemna jeetuma akkasin nurraa qabbaneeyse asin nu eegee saniifoo alhamdulillahi insiniin jaa. Wanti alaa ja'amu sanii dhugumana bira jirti immoo alamma kanaa maal laan jettu beektaa lubbuun keessaa amma beeki hawaasii kennuutu hin argamne malee hawaasii danuudha jedhan baay'eedha jedhanii fakkeenyaaf ala kanaa namoonni hedduun isin amma fakkeenyaaf nuun dhala keessa bobbaan hawaasa keessa bobbaana beekaa warri hawaasa keessa bobbaa waa hedduu dhagaa waa hedduu sarka jechuu barbaadeeti amma namoonni kajuu numaa fiitu feerusaa fi isa dubbisaa idduu taa'ee addaan jara baasee hanga isaan akka malee ta'anitti ka'oofes isa warri jiru baay'eetu jira amma erga na bira dhufte wanti san dhugumatti na bira jirti moo maqaan irra kaayame waan sanii maqaa irra kaan malee isa bira hin jirtu wallaahi maashaallah keessaa akkuma gubbaa isaa agartanitti keessaatti qulqulluudha ta akkasiiti hamtuun isa bira hin jirtu hammeenya namatti hin yaadne garuu alaa irra kaan malee wanni haasawan hin jirtu jechuuf namni waan akkanaa haasa'e malee ta akkasiiti nama dalagaa hin qabne waan akkanaa kana fidee ta akkasiiti ka dalagaa hin qabne rabbi dalagaa uumuufi تأكلني نسين جا والله خنو إن شاء الله يه ربي هاتول تون دمافو وما لينجا بيجاتي سوان إيدي أردو توتا كي نانجو تيو كبار تجيني أربو جارا كم تونكا باران أربو جارا كسمة سكوفا مي أردو توني كينيا لنا كسمة نوجين كم تشوف أردو تاجراني هندا كينيا كم مدي خلوا بقوم ربي وهندا فوقنا كينيا اسم جدو بوسي وهندا ونرافته hada booda as galtee rakkoon akkanaa kan deebitullee barbaadnu dubbiin galtee jalqaba jaarsaa jaartoonni jaan kun jalqaba dubbiin si jabduudha rabbiin gaafa kan jettee isanii mitiitti nurraa laaffisee karaa gabaabaadhaan nurraa fidee nullee waliin nu deebisee waliin nu fayyisee asiin nu ga'ee jira kanaan booda akka dubbiin akkanaa nuti hin deebine jedhu sunillee galtee dubbii saniin akka nuti hin deebine warri galtee dubbii kana galtee akka malee fudhatee alaa hafarsaa jirus warri olola asirratti oofaa jirus dubbii kana galtee irra deebi'anii akkanatti hubachuu qabanii jechuudha laal dhugaan keetiis isaan biratti mul'achuu qabaa waan jiruun qabaanis yaada. Inshaallah warra hubatu rabbi haa godhu. Inshaallah gaa irraa isinitti dheerannu gammachuu qabna. Xiqqoo nus hojjeteenya hordoftoota keenyaas waanuma jechuu qabnu jenna jechuuf asirra dhufne. Inshaallah daawwattootaaf hordoftoota keenya egaa har'aaf nus gammachuu qabna isinis akka gammaddan abdiin qaba. Lalu keenya kaji jalatti rabbi nu haa qajeelchu warra ol qabatee waliin tarkaanfatullee rabbi nu haa godhu bakkuma deemnu hundatti warra hamtuu dalagaa deemu osoo hin taane warra gaggaarii fi gartee wantoota ta'u hunda irratti waan jechuun sila akka dhalatti nurraa tolu warra wal dhaalchisaa deemuu danda'u rabbi nu haa godhu isinis du'aa nu godhaadha gammachuu teenya akka halaala jiraattanis idduma jettanitti nu waliin qooddattan abdiin qabaa inshaallah du'aa nu godhaa isinin jechuu barbaada isinitti dheerannee jirra umrii isinaa dheereysu kana caala nu waliin sirritti hin teenye fayyaa fi kanarra jirra daadarkaa wal jisan keessaa wal baasuu tattaafataa jirra wanni isinirraa turree hanga kana teenyeefis haalotuma keessa seennee fi fayyaa maqaatis daadarkaa hanga alagaan nu harkaatti bu'uuti maaliifi aariidhaan jira yeroo sanitti innis nu harka yeroo bahutti akkuma fi akka maleetti namni kun adamsinee ka lubbuu yoo ta'e bahuu qaba kajuu jala saraara sheeyxana waliin deeggarameetu wanni kun inshaallah hundumaa'uu keessa dabarree kunoo waliin ta'aa jirra kanarraan fayyaa isaatuutu akkanatti isinirraan tursiise malee isinirraa hin turru akka biraa nagaa qabna nashaata qabna alhamdulillah galanni kan rabbii guddaati. Isa hafellee yoo jiraate tajara dubbii ilaallatu yoo jiraate dhalli gaasilaa waliif jira waan numaaf dadhabe tarii inni danda'ullee danda'a namoonni biroollee waliin danda'uu qabani
Sanillee fuuldura tokko. Siifin hima. Amma garuu nama boolana nagasan akkana dhiisuun qabu qabee fidaddee yoon qabee fide malee garaanis itti nan fayyinee boolana nagasan itti naafte maantana. Boolana nagasan naafte malee amma sibira fixaddee qulqullina waliin qulqullina qabnaa maantana. Haalan naafe san gartee saniitiitutu akkasitti akka alagaatti boolana naqee haadina surrisee. Tolee isaas kanuu walumaan ilaalla inshaallah isin rabbiitiin hayyee rabbi haa tolchu. Kanumaan siin jechuu barbaada. Akkasii taakkanaati kun walilleen eegaan akkasii qabamee tumame booda asumaan jira. Eegaan tumame booda asumaan jira halaas kaa kun asumaan ciisu jira alhamdulillah irra fayyee amma fayyee kun anis akkasiiti galata rabbii as gee anilleen ka'uuf hin deema inshaallah. Ganda takkaan deene amma dura gandallee gadi hin deene gandaa dhageetiin dubbisaa gandinuu na yaadee amma fayyee alhamdulillah takkaas hin deemne isinumaan nan lafuu jira shoorarkaa adda takka jira dhiyoon tana takkasiti inshaallah nin deema qabu daytee ganda laalu qabda ganda laala kollee akka nuumne rabbi hamtu sirraa qabu nagaan galii siin jenna dhugaadha amma waa takkalee wanti yaaddu ittiin jirtu mudaloota hin baddu asumaan golquba qabaanna inshaallah aariidhaan waan biroollee akka keessa hin seenne siin jechuu barbaadeeti wanni maali hotu waan wanni si kan nagaa rakkina miti amma isa siifin kenna inshaallah gaa asuma jira waliin jirra amma gantuma laaltee ganda laaltee tumuru laa hojii keenyaa hojjennaa irraa gammachuudha nu jalaa kaatee jirta waa wajii takka takka kanneen akkasii Kau kanas wajib boleh gitu. Embadini. Bismillahirrahmanirrahim.